Oke, kam jirtu dhuftoota toora kanaa mata duree kanaan akkamitti Pythonii fayyadamnee CSV faayilii daataa achirra jiru gara raamiitti fidnee manipuleet akkamitti akka goonu waliin ilaallaa. So san dura viidiyoo kutaa 6ffaa irratti akka dubbannetti, kutaa 7ffaa irratti akka dubbannetti laayibirariin yookaan paakeejiin CSV faayilii, Excel faayilii yookaan text faayilii dubbisuuf nu fayyadu Pythonii keessatti Pandaa jedhama jechuudha. So Pandaa sana fayyadamna. Pandaan yeroo daataa dubbisu bifa Exceliidhaan dubbisaa jechuudha. Duuba isaa bifa kanaan arreenji godha. Yookaan daataa firiimii akkasii qopheeffata. So akkuma Excelii irratti beektan dalgiin rawu jenna, asii gadeen immoo koodamooniidha. Piroograamii keessatti yeroo hundaa wanti jalqabarra seenee indeksiin isaa zeeroodha. So zeeroo yeroo jennu rawu yookaan toora tokkoffaa jechuudha. Isan kun afaaniin haasofnu jechuudha, toora tokkoffaa. Inni itti aanu toora lammaffaan piroograamii keessatti tokkoffaadha. Indeksiin isaa tokko ta'a, akkas ta'aa deema jechuudha. Inni -1 godhaa deema wanta ta'eef. So bifa kanaan access goonaa jechuudha daataa firiimii keenya. So wanta nuti Excelii irraa qabnu bifa sanaan dubbisa. So daataa ani irraa process godhee isinitti agarsiisuuf deemu kanadha. Interneetii irraa kan daawunloodii ta'e baneen isinitti agarsiisa sirraati waan inni fakkaatu. So daataa kana qabna. CSV faayilii keenya irraati. Kolomoniin jalqabaan dureeshiniidha. Inni itti aanu palsiidha. Maximum pulse calories. Yoo daataa zim jedhee interneetii irraa buusedha. So asirraa akka argitanitti kun missing value fa'aa qaba. Daataa kan hin guutamin isallee visualize gochuu dandeenya jechuudha. So daataa pre-processing classii qofaatti lecture qofaa waan qabnuuf rakkoo qabu. So viidiyoo kana irratti akkamittiin kana dubbisnee Python irratti manipulate goona asa jedhu laallaa jechuudha. So kana gochuudhaaf kana minimize goonee asii paazii kana koppiin godhaa lafa daatichi jiru. So ana kondaa keenya akkuma baratame asii hin banaa. So lafa faayilli koo kun jiru change directory inni achitti geessinaa jechuudha. So cd change directory paazii sana immoo koppii godha isin asirratti barreessee enter amma as keessa jira jechuudha programmatically. So Jupyter notebook koo masumarraan kaasaa jira. Jupyter notebook. So browser irratti naa bana kana. Inni so kun naa banutti jira argitanii. So folderiin keenya baname akkuma asirraa isin argaa jirtan. So asitti Python version isaan filadhaa. New Python 3. Waraqaa barbaachisa waan ta'eef nan cufaa. So asii kana cufeetiin jira. So steppiin jalqaba hojjechuu qabnu isiniin jedhee jalqaba library pandaa sana import gochuu qabna. Import pandas as pd. Hojiin jalqabaa kana. Kanarraan inni isa booda read goona jechuudha. So variable tokko qopheeffannaa. Akkas jechuun danda'a. My data is equal to file name isaa maalidha? Dubbisuuf jennu kuni dataadhaan Excel file sun data.csv dha. So isan barreessaa jechuudha. pd.read_csv. Kuni function csv file dubbisuuf barbaachisudha. So quotationii keessa godhee data.csv. Data.csv maqaa faayila keenyaati. Folderii keessa jiru jechuudha. So amma dubbisneerra raanin jedhee. So errorii yoo jiraate error jira. Amma errorii nutti hima. So fakkeenyaaf jalqaba wanti nuun gochuu dandeenyu sirraati. My data.describe jedhama. Describe kan jedhu functionin kun maal hojjeta? Basic statistics data keenya nu baasa. Tokko isaanii mean, average, maal waan hunda isaa automatically hojjetee nu baasa. Mee haa ilaalu. Raan yeroo jedhu laala automatically. Kuma asirratti argitanii duration, pulse, maximum pulse, calorie kan jedhu kolomonii 4 qabna Excelii keenya irraa. Kun acha. Programmiidhaan erga dubbisne maal nu godhe koodiin kuni counting meeqa jira data meeqa row meeqa qaba duration row meeqatu guutameera 169 waliigala meeqa qabna asirraa dataan keenya totaalii kolomoniidhaan ni jalqabaa waan ta'eef row ni jalqaba 169 jechuudha 170 jechuun isaa kolomon heading dabalatee kana dabalatee waan ta'eef so duration hundumtu guutameera missing value hin qabu jechuudha pulse-nis guutuudha 100 jira maximum pulse 100 calorie yoo ilaaltan garuu kan hin guutamin qabanana data 160 qofa qaba. Kun dhugaadhaa itti check yoo ta'u kunoo tokko fakkeenyaaf asitti miisii qaba. Asitti hin jiru. Akkas ta'aa deema yoo lakkooftan ni argattu jechuudha. So meaning kolomonii kanaa meeqa? What is the mean of the duration? What is the mean of the pulse? Maximum pulse. Standard deviation isaa. Koodii kana qofa barreessitanii
wanna marajaa kana hunda argattu jechuudha. So you can imagine how easy it is to do the data processing using Python. Powerfully wanna ta'eef jechuudha. Mee kana immoo adeemna fakkeenyaaf kolomonii qofa ilaaluu barbaanne kolomonii meeqa akka qabu taniin keenya CSV keenya just my data dot column jenna kunuun baas tokko lama sadii qaba kolomonii waan biraa maal dalaguu dandeenya fakkeenyaaf head data fuuldura jiranii shanan ilaaluu barbaanne rawuu shan jechuun asirraa Excel keenya irraa warra kanaa jechuudha kamu warra kana asiitii amma asiitti jechuudha warra kana ilaaluu barbaanne so head is equal to 5 yeroo nu kana jechuudha. So raan ibn lala data shanan jalqabarra jira. 0 jechuun isa jalqabaa jechuudha. Tokko jechuun isa lammataa akkasii, afur jechuun isa shanaffaa jechuudha. Bifa kanaan head shan. Yoo kana lama godhee lama qofa naa baasa jechuudha. Warra jalqabarra lama. Kudha yoo goone immoo kudhan ta'a. Akkuma isin asirraa argitanii jechuudha. Kun data kudhan nu baasee jechuudha. So bifa kanaan manipulate gochuu dandeenya. Warra dhumarra jira yoo barbaanne ta'e ilaalaa. Headiin erga jiraate warri teeliin inni waan ta'eef isa dhumarraaru shanan. Fakkeenyaaf dhannee ilaaluu dandeenya hammam dhugaadha seef. Amma fakkeenyaaf kan qabadhaa sammuu keessanii 75,255,250 330 isa asirraa dhumarraa dhannee ilaalla. Asumarraa akka argitan kun dhumarra kan jiru 75 125 150 33.4. So bifa kanaan hojjechuu dandeenya. Then what else we can do with this one? Kabiraan maal dalaguu dandeenya kan jedhuu fi asirraa listii qabna. Yaa raw meeqa qaba kan jedhu deebisuu yoo barbaadani shape jenna asirraa. My data dot shape yoo jenne raw 169 qaba kolomonii 4 qaba jedhaa jira. Total number of data barbaadne immoo saayiziidhaan immoo kana kanaan baay'isu jechuudha. So 676 jechuudha. So wanna hedduu kanaan dalaguu dandeenya. Fakkeenyaaf meeqaanii kolomonii tokko qofa ilaaluu barbaada. Okay? So kolomonii isa jalqabaa qofa. Akkam goona iLoc kan jedhamu jira. My data dot iLoc loc jennee biraaketii keessatti row isa kam akka barbaanne kolomonii isa kam akka barbaanne barreessina. Fakkeenyaaf row 0 jechuudha. Kana jechuun itti aansee immoo waa'ee kolomonii barreessina jechuudha. So amma fakkeenyaaf all rows jechuudha. All rows and first column. Kana yoon gaafadhe kolomonii tokkoffaa qofa naa baasa jechuudha. Row isaanii wajjin. So kana yeroo dubbifnu jechi kuni programii keessatti the first row jechuudha. Second kolomonii yoo barbaadne immoo kana tokko goona jechuudha. So akkasii yoo goone kolomonii lammaffaa jechuun isa kana. Palsii jechuudha. 110 seedhaa deemudha. Okay? Mendii bilas 110 seedhaa jechuudha. So meeqaanii amma immoo warra kana qofa barbaadne row tokkoffaa qofa ishee kana barbaadne haa ta'u. So ishee qofa fillee baasnee calculation wayii irratti hojjechuu yoo barbaadne akkam goona kan nuti barbaadne row tokkoffaadha. So row tokkoffaa jechuun 0dha. Kolomonii immoo hunda barbaadne. So akkas goona jechuudha. Kuma argitanii duration 60 pulse 110 maximum pulse calorie 40 kan row tokko qofa nu baasee jechuudha. Okay? Bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha kan barbaadne. Keessa dabarree sutaallee kana manipulate gochuu dandeenya. Detailii isaa viidiyoo isa itti aanu irratti waliin ilaalla. Ammasittuu isa kana ofii keessanii practice godhaa data feetanii gara memory loadii gootanii jechuudha. So kutaa itti aanutti walaa garuu magaalaa.